Ibsa. 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 Ijit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bideetiin jira. Ibsa bideet. Ibsa bideetiin jira. Ibsa bideetiin jira. Alhamdulillah. Ibsa. Kab. Ibsa. Alhamdulillah. Ilmaan haadhaaf gobeedhaa isinii godhaafsi. Maamni akka ta'e nan beektan. Akka sanas naa deebisi badee. Argina. Ibsa. Maan haadha gobeedha. Ati yoom maammee akka ta'e yoom na agarta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا داوتوتا كيا إيجاجا أكما قدي بين منتي هندي بنيجتشودا أكما إبسا بربادو بين هنا على جرا كونكولاتا كيسنجرا أما نهنو إني جرو في بك إني جرو سرت أدام بافر دجرا نفانا ترى دعاي كيسن ناقودا نجنا رابدان أنا نرامفتنا جودا قدي بيتين جرا إن شاء الله تكا إبسا مباسا تكا أجمتين لبوكي يدابا مالي أبداً ar'a isa malee hin galuu gara ol deebi'ee maatii isaa atti dubbadhulleen hin qabu jechuudha. Hanga ibsaa baasee manatti deebi'utti du'aa keessaniin na cinaa dhaabbadhaa. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya kun amma konkolaataa keessan jira. Sanillee ifaa dhaamsetiin konkolaatallee hunoo akka isin argaa jirtan kanatti deemutti jirra jechuudha. Maaliifii hulama duratti dhaabeetumaaniin wanni fedhe haa galuu hanga ibsaa baasutti yoo silaa jirra achi jiraatte yoon jiraatinis ar'a hanga ibsaa baasutti hanga ibsaa harka kiyyaan gadhutti inuma hin deebi'u. Kanaaf nafaana tura du'aa naa godhaa na cinaa dhaabbadhaa nan irraanfatina kuno akkanatti deemutti jira jechuudha. Saa ammaa kanatti gachaas illee gara biraatiin barbaadu kutee anis gara biraatiin barbaadu jira jechuudha. Hanga dhumatti insha Allah nin najja'a ittiin milkaayaa ittiin nin injifadhaa irran aanaa. Maaliif yoo jettan du'aa teessantu na duuba jira waan ta'eef rabbiin na gargaara waan ta'eef haqa qabnaa dhugaa qabnaa uummata zaalima abdii fi nasraddiiniin insha Allah biiznillah ibsaa naatoo isin harkaa fuudhaa isin immoo akka buutittiin isin cafaqa. Maammeen dhufee jira ka sodaa hin qabne ka likkii nama galchu ka herreega isin beeku ka laal takka takkaan hafuura isinitti kutuun sun dhufee jira. Mee dachii fi samii seentan laalladhaa isiniin jedha. Na agartan gaa guyyaa har'aa yooniin takkaa najjeeftan malee ibsaa baasee ibsaa isin harkaa hin fuudhin ani abbaan kiyya nan dhalle jechuudha. Ani har'aa booda ibsaa wajjin malee asuma deebi'eetumaan fuula keessan dura nyanyanyan jedhaa hin oolu. Nyanyi viidiyoo waraabaa hin oolu. Daanganarra yaa ittiin najja'a yaa anatu qabamee bakka san bu'e ibsaan baa malee abadan ruwanna keessa baa malee hin dhiisu jechuudha. Kanaaf isin wanni naa gootan bakka jirtanitti nan irraanfatina du'aa na cinaa dhaabbadhaa. Rabbilleen na gargaara haqa qaba. Kanaaf du'aa na cinaa dhaabbadhaa. Ijoolleen isaa yeroo an achi dhaqe wayinuu baabaa jettee babbaan kiyya eessatti na hiraaraa jirti jechuudha. Akkasumas akka isin argitan sanitti Zeynabilleen harka keessaa qabdaa situ akkana godheeyyuu jettee na teessisuu nan qiftee murtii ufitti kennee tankaarfii jiru ufirratti murteessee amma booda wanni an qilleensarra deemuuf takka hin jiru yoo ibsaa hin fidin yoo ibsaa hin baasin wanti an surree godhadhee deemu takkallee hin jirtuu isiniin jedha. Yoo isin du'aa teessanii na cinaa dhaabbattan rabbi na gargaara. Alhamdulillah rabbil aalamiin tawakkaltu alallah jedheetin jira. Laa ilaaha illaa anta rabbii wa subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin. Zaalima harkaa baasuudhaaf tankaarfii jiruu fi jannoo jiru fudhataatiin jira. Du'aa teessanii nan irraanfatina. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya amma naannoo isaan itti naayyanii fi naannoo isaan itti naayyiman sanitti kalaayetiin jira jechuudha. Bakka kanatti himan jechuudha. Naannoo kanatti formishiina guutuu nama jala kaayee bakka isaan jiran bakka isaan itti awwaalan qaata mana jijjiiranii jala dalagee irra gayeetiin jira. Amma bakka ibsaan jiru mana ibsaan keessatti awwaalame qabatama. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa ibsaan as keessa jira jedhanii amma seenatee kataana turaa du'aa keessan makalataa insha Allah kanaan mataa adda isa baasa.
Mana isa jiru. Insyaallah biiznillah Rabbina gargaaru ibsa walitti baanutti nafana qura ya Rabbi ya Allah. Aske sejira nafana qura kabjan Ibsa. Hah? Tadi nabas. Ibsa. Tadi nabas deh. Ibsa. Ibsa. Asma nabas. Ibsa. Urjit. Ui. Alhamdulillah. Ilmaan haadha gobeedhaa isinii godha obsi. Maammee akka ta'e nan beektan. Harka sanas naa deebisi badii. Argina. Ibsa. Jangan norbasin. Jangan norbasin. Wanti godhani. Ibsa. Alhamdulillah. Urjit. Egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya akkuma waadaa isinii seene huno ibsaa. Alhamdulillah mana duwwattuu mana kana keessa hidhanii biraa deemanii biraa ba'anii argachuu hin dandeenye. Nasraddiin huno maammeen ibsaa bira jira. Akkuma obsi si baasa eessa fidanii silaa osoo rabbi irra si jiraachise kanaaf mataa kee addaan si baasa ture. Amma asii achi maammeen ibsaa maalii baasuu hin danda'u warri jettan huno baasetiin jira. Kanaaniin mataa kee addaan si baasa. Kanaaniin dhukkee sirraa kaasa jechuudha. Amma Nasraddiin jaartii tee baafatte illee dhagayetiin jira. Akka ammana hin jirre akka an Zeynabbaa biraa deeme akka an ibsaa barbaaduu deeme beeytee hordoftee na duuba mucaa mana duubatti hiitee biraa deemte jechuudha. Akka ati baafte illee anilleen immoo har'a ibsaa baasetiin jira. Asii achi ibsaa gaafa manaan gahe anaafisitu wal seena. Abbadachii seentu fi sanii seentu laalladhu gaa. Na agarta ibsa kayyam. Maan haa gobeedha. Ati yoom maammee akka ta'e yoom na agarta. Ana isinii godha. Ibsa. Nafi galee asufan. Sa'asan dhufa. Maan haa qaba. Yoom na siirra deeme si jala guure. Amshee. Baase. Aizu. Baatee jirta jala. Wallah isin bada malee waan isaan dhiise. Ono ibsaan kana kabajamtoota hordoftoota kiyya beelan miidhanii baay'ee miidhame gara mana yaalan geessan inshaallah. Alhamdulillah. Rabbi galanni aga qossa. Zeynep. Afidetin jir. Alhamdulillah. Kab. Alhamdulillah. Wajah irra laafee jira. Itti irratti lafatee. Obs. Bishaan. Astagfirullah. Zeynep. Astagfirullah. Wini gudi.